Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aan kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kiristoos du'aatii ka'eeraa humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee Addaam ni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuutu ta'e. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti torbeen du'aa ka'umsaa guyyaan jaaffaan jimaatni immoo qulqulleettii mana kiristaanaa jedhamti yookiin immoo jedhama. Torbeen du'aa ka'umsaa guyyaan shanaffaan jimaatni qulqulleettii mana kiristaanaa jedhameetu waamama. Maaliif guyyaan kun immoo qulqulleettii mana kiristaanaa jedhamee kan inni moggaafameef kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Guyyaa kana qulqulleettii mana kiristaanaa, manni kiristaanaa du'a Kiristoosii fi du'aa ka'umsa Kiristoosiin bu'uureffamtee mana kiristaanaatiif ofii isaa waa'ee ishee dabarsamee kennamuu isaa, manni kiristaanaa qaama Kiristoos ta'uusaa Efesoon boqonnaa 5:21 irratti manni kiristaanaa qaama Kiristoos akka isheen taate qulqullichi Phaawulos dubbateera jecha. Mee walumaatiin haa ilaallu. Efesoon boqonnaa 5:21 gubbaa irratti tokko tokkoon keenya jedha. Tokko tokkoon keenya sodaa Kiristoosiitiin, tokko tokkoon keessan sodaa Kiristoosiitiif kan bitamtan ta'a. Abbaan warroonni, dhirsoonni yaa dhirsootaa gooftaaf akkuma bitamtan, yaa niitolii gooftaaf akkuma bitamtan abbaawwan warraa keessaniitiif bitamaa. Kiristoos immoo mataa mana kiristaanaa akkuma ta'e, innis qaamni isaa kan taasifatu akka ta'e, haati warraa, abbaan warraa mataa haadha warraati. Haa ta'u malee garuu Kiristoosiitiif akka bitamtu akkuma kana immoo haadha warraa keetiif haa ta'u jechuudhaan mataa mana kiristaanaa kan ta'e Kiristoos. Mana kiristaanaaf jedhee Kiristoos du'uusa. Manni kiristaanaa bu'uura Kiristoos ta'uusa. Mee wangeela Maariqoos, wangeela Maatiyoosis boqonnaa 16 kaasne gaafa ilaallu Simoon Phexros yaa ilma Yoonaa ati kattaadha. Kattaa kana irrattis qulqulleettii mana kiristaanaa kunan ijaara. Alli si ol siraasuu si jeequu hin danda'an. Furtuu mootummaa koos si fallaadha. Lafa irratti kan hiite samii irrattis ni hidhama. Lafa irratti kan hiikte immoo samii irrattis ni hiikama jedhee bu'uurri mana kiristaanaa fi kiristaanota Kiristoos ta'uusa. Fakkeenya haati warraa, abbaan warraa mataa haadha warraati. Waaqayyo immoo mataa abbaa warraati. Haati warraa abbaa warraatiif akkuma bitamtu, abbaan warraa Kiristoosiif akkuma bitamu, haati warraa immoo Kiristoosiif abbaa warraa isheetiif bitamuu qabdi jedhee fakkeenya kana Efesoon boqonnaa 5:21 kaasne raajonni fi duukaa bu'oonni bu'uura raajotaa fi duukaa bu'ootaa kan taate manni kiristaanaa waa'ee bu'uureffamuu ishii aarsaan sun Kiristoos ta'uusa ammas Efesoon boqonnaa 2:9 gubbaa irratti 22 kaasne gaafa ilaallu
bal'inaatiin asirraa arganna. Inni biraa manni kiristaanaa dhiiga kiristoosiitiin dhiqamuu ishii mul'ata Yohaannis 1:6-8 gaafa laallu manni kiristaanaa dhiiga kiristoosiin qulqullooftee qulqulleetti ta'uu ishee lammiirraa qooqarraa yaadota biyya lafaa irraati dhiiga kiristoosiin kan bitamte hoolota tokko ta'uu ishii samii irratti immoo raayyaa ergamootaatiin biyya lafaa irratti immoo uumama biyya lafaa irra jiruutiin jireenya hin arganne waan argatteef kiristoosiin waan argatteedhaaf mul'ata 5 irratti gaafa laallu warqeedhaan birriidhaan osoo hin ta'in kabaja kiristoosiin Yesuus kiristoosiin dhiiga isaatiin argatteen kan qulqulloote ta'uuse tokkoffaa Phexros 1:18 irratti gaafa ilaallu jireenya garaa garaa irraati waamamtee isa irratti bu'uureffamuu ishee Phexros 1:2-4 ilaaluun danda'ama. Kana yaaduudhaan manni kiristaanaa jireenyaa fi seenaa mana kiristaanaa bifa kanaan fakkeessite guyyaa har'aa kana egaa manni kiristaanaa qulqulleettii mana kiristaanaa jettee guyyaa kana ni kabaji jechaadha. Qulqulleettii mana kiristaanaa. Manni kiristaanaa qulqulleettii kan ishee taasise maalidha jennee gaafa ilaallu lammiirraa qooqarraa yaada biyya lafaa irraati gochaa fi hojii biyya lafaa irraa hundumarraati bilisa ta'uu isheeti. Kan nama dinqu immoo gullulaati yookiin immoo mataan ishee gubbaan ishee kiristoosii fi dhiiga kiristoosiitiin kan bu'uureffamte ta'uu ishee adda taasisaa isa. Abbumti fe'e ka'ee asumatti galma yookiin addaraasha ijaaree akkuma keessaa dalagu miti manni kiristaanaa keenya. Yaadaatiin fedha waaqayyootiin yaadamte kan bu'uureffamtuu fi kan hojjetamtu ta'uu ishii qulqulleettii mana kiristaanaa guyyaan 5ffaa qulqulleettii mana kiristaanaa jedhameetu waama. Manni kiristaanaa eenyudha? Bakka jireenyi foon isaa dhiigni isaa jireenyi bara baraa itti argamu dubbiin sagalee waaqayyoo itti baratamu bakka nagaa fi gammachuun jaalallii fi galanni itti dhiyaatu manni kiristaanaa kabajni ishii adda. Kanaafidha yaada biyya lafaa gochaa biyya lafaa irraa qulqulloonnee mana kiristaanaa kan deemnuuf barachuudhaaf hubachuudhaaf jireenya bara baraa bakka itti argannuu fi buddeena bara baraa bakka itti nyaannu mana kiristaanaa jedhama. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqayyoof galanni haa ta'u. Kan itti aanu immoo kutaan 6ffaan maal akka ta'e waliin laallaa nu haa ta'u.